Harka fuunee akkam jirtu kabajamtoota daawwattoota keenya. Namoonni yeroo jalqabaatiif gara chaanalii kanaa dhuftan subscribe gochuudhaan maatii chaanalii keenya taasisaniin jedha. Guyyaa irraa qabadhee kan isiniif dhiyaadhe eelee buddeenaa gabaa irratti yeroo ammaa kana meeqaan gurguramaa jira kan jedhu qabadhee isiniif dhiyaadhee jira. Eelee buddeenaa kan biyya keessatti oomishamu jechuudha. Kanaaf namoonni viidiyoo kana daawwataa jirtan like gochuudhaan jalqabaa isiniin jedha. Akkuma beekamu eeleen buddeenaa biyya keessatti hojjetamee gabaadhaaf dhiyaate qarshii meeqaan gurgurama yeroo ammaa kanatti? Maaliif gatiin meeshaalee elektirooniksiis ta'ee kan wantoota hundumaayyuu yeroo ammaa kanatti dabalaa deemaa waan jiruuf yeroo ammaa kanatti namoonni bitachuu barbaadan gatii meeqaan akka argachuu dandeessan viidiyoo kanarratti argattu jechuudha. Jalqaba irratti eelee buddeenaa kan akkamii bituu barbaaddu? Quality yookaan standardii kamiin akka bituu barbaadan beekuu qabdu jechuudha. Maaliif meeshaan yeroo tokko bittan gatiin isaa waan dabalaa deemuuf waggaa dheeraadhaaf akka isin fayyaduuf maal akka bittan jalqaba irratti beekuu qabdanii jechuudha. Kanaaf eelee buddeenaa namni tokko bituu yoo barbaade jalqaba irratti humna elektirikii kan qusatu ta'uu isaa beekuu qaba jechuudha. Maaliif gatiin elektirikiif kafalamullee yeroo ammaa kana Itoophiyaa keessatti waan ol ka'ee jiruuf humna elektirikii kan qusatu ta'uun sadarkaa tokkoffaarratti kaayama jechuudha. Lammaffaa immoo mana keessatti iddoo bal'aa kan hin qabanne yookaan taa'umsi isaa baay'ee xiqqaa kan ta'e filachuu qabdu. Kunis gabaa irratti ni argama jechuudha. Kan biraa immoo haaluma kanaan ilaalchisee fakkeenyaa fi mana kondominiyeemii kan jiraattan yoo ta'e eelee buddeenaa kan manatti maxxanfamus ni jira jechuudha. Haala gatii isaatiin garaagarummaa haa qabaatu malee mana irratti kan maxxanfamu jechuun iddoo isaa baay'ee qusata jechuudha. Haala ammayyaa ta'een kan qophaa'e. Inni biraa immoo isa baay'ee xiqqaa ta'ee bakka bakkatti kan socho'u bakka tokko teessisuu osoo hin taane yeroo mana keessatti bakka barbaadan fuudhaa kaa'aa irratti hojjetuu kan dandeessani. Kan biraa immoo miila qofaa kan qabu jechuun eelee buddeenaa ta'ee miila qofaan qaba buddeena qofa irratti ni hojjettu jechuudha. Inni biroo immoo iddoo meeshaa kaa'atan akka kitchen cabinet jechuudha. Meeshaalee buddeena ittiin bilcheessuu fi kan isin fayyadu iddoo qabu jechuudha. Jala akka saaxinaa qaba. Jala kaawwattanii yeroo barbaadan keessaa fuudhaa itti fayyadamtu jechuudha. Kunis kan miila qabuun garaagarummaa qaba jechuudha. Gatiin isaallee akkasuma kan wal darbudha jechuudha. Inni biraa immoo kan adda isa taasisu daabboo fi buddeena bakka tokkotti bilcheessuu kan danda'u tajaajila lama bakka tokkotti kan qabu jechuudha. Yoo barbaadan daabboo itti bilcheessitu, yoo barbaadan immoo buddeena itti bilcheessitu. Kun kan ta'u eelee tokko qofarratti kan hojjetame jechuudha. Eelee tokko qofarratti hojjetame switchii yookiin bakka elektirikii paaworii isaa on and off itti gootanillee bakka adda addaa kan qabu jechuudha. Yeroo buddeena bilcheessuu barbaadan bakka buddeenaa qofa bantu, yeroo daabboo bilcheessuu barbaadan immoo bakka daabboo qofa bantanii kan itti fayyadamtan jechuudha. Kun immoo filannoo adda ta'ee kan dhufedha. Kanaan dura daabboo kan itti hojjetan addatti hojjetama, kan buddeenaallee addatti hojjetama. Meeshaan kun immoo lamaan isaaniitu yoo bittan gatiin isaallee baay'ee ol ka'uu fi mana keessatti illee bakka guddaa kan qabatu jechuudha. Manallee isin jalaa dhiphisuu kan danda'u jechuudha. Kanaaf filannoon keessan kan ta'uu qabu daabboo fi buddeenas kan bakka tokkotti bilcheessus akka filannoo biratti dhiyaatee kan jirudha. Egaa haala kanaan erga ilaallee booda qulqullina meeshaa inni irraa hojjetamullee beekuu qabna jechuudha. Yeroo ammaa kana eeleen buddeenaa baay'een isaanii kan irraa hojjetaman sibiilota laameeraa kan jedhamu gosoota garaagaraa irraa hojjetamu. Garuu baay'ee filatamaa kan ta'e maalidha? Kan almuuniyeemii irraa hojjetame. Almuuniyeemii jechuun yeroo bishaanis tuqee hin danda'u jechuun bifa hin jijjiiratu umrii dheeraa kan qabu jechuudha. Almuuniyeemii irraa kan hojjetame baay'ee bareeda jechuudha. Gatiin isaallee akkasuma qulqullina meeshaa irraa hojjetame irratti hundaa'a jechuudha. Yeroo gara gatiitti deemnu immoo guyyaa guyyaadhaan akkuma beekamu meeshaan hundinuu dabalaa jira. Yeroo ammaa kana gatiin almuuniyeemii baay'ee dabalee jira. Dhiyeenyuma kana hanga qarshii 800tti dabalee jira. Kanaaf eelee buddeenaa almuuniyeemii irraa hojjetamu filannoo keessan yoo ta'e gatiin isaallee baay'ee ol ka'aa jira jechuudha. Kun kan nama barbaachisuuf isuma bitatuutu gaarii natti fakkaata jechuudha. Umrii dheeras waan qabuufi gatii isaatti yommuu deemnu
Tokkoffaarratti iddoo gara iddootti yookiin bakka bakkatti sochoofnee kan hojjetuu dandeenyu qarshii 3,500 irraa jalqabe ni jira jechuudha. Innis kan almuuniyeemii irraa hojjetame faayibar gilaasii kan qabu jechuudha. Almuuniyeemii irraa kan hojjetamee fi faayibar gilaas kan jedhamu kan umrii dheeraa kennuuf kan qabudha. Kan biraa kan manatti maxxanfamu iddoo baay'ee qusatuu danda'u mana kondominiyeemii keessa kan jiraattan ta'e kan manatti maxxanfamu akka filannoo biratti kan dhiyaate immoo qarshii 5,000 argachuu dandeessu jechuudha. Isaa almuuniyeemii irraa hojjetame. Inni biroo immoo daabboo fi buddeena bakka tokkotti kan hojjetuu danda'u. Gatiin an amma isinii dhiyeessaa jiru kun quality yookaan standardiin isaanii eelee buddeenaa kan ol ka'eedha jechuudha. Kan gatii gadaanaallee dhumarratti isiniif dhiyeessa jechuudha. Kan daabboo fi buddeena bakka tokkotti hojjetu immoo daabboo hanga kiloogiraama 5 irratti bilcheessuu dandeessu jechuudha. Kiloogiraama 5 hanga kiloogiraama 5tti irratti bilcheessuu dandeessu. Daabboo fi buddeena bakka tokkotti kan qabatu hanga qarshii 7,000tti argattu jechuudha. Kun filannoo bareedaadha. Garuu daabboo fi buddeena garagaratti kan bilcheessu ta'e immoo hanga qarshii 10,000 isin baasisa jechuudha. Lamaan isaanii kan bakka tokkotti yoo ta'e immoo qarshii 7,000 bitachuu dandeessu jechuudha. Inni biraa eelee buddeenaa kan buddeena qofaa bilcheessu. Buddeena qofaa kan bilcheessu bakka bakkatti kan sochoone kan miila dhaabbataa qabu bakka tokko keessanii fayyadamtan kan almuuniyeemii irraa hojjetame yoo ta'e qarshii 3,500 argattu jechuudha. Isuma kana ta'ee akka kitchen kaabineetitti wajjin yookaan meeshaa bakka kaawwan kan qabu immoo qarshii 5,000 argattu jechuudha. Qarshii 5,000 argattu. Kun gatii eelee buddeenaa yeroo ammaa kan gabaarratti argamu sadarkaan isaanii kan ol ka'e kan biyya keessatti hojjetamu jechuudha. Gatii gadaanaa kan jedhamu immoo kan manarratti maxxanfamu hanga qarshii 3,700 ni jira. Qualitiin isaa kan dura isinitti dubbadheen irraa kan xiqqoo gadi bu'u jechuudha. Qarshii 3,700 ni argattu. Kan miila qofaa qabu kan buddeena qofaa itti bilcheessuudhaaf fayyadamnu almuuniyeemii hamma tokko paartiin tokko jechuun walakkaan isaa almuuniyeemii irraa kan hojjetame immoo qarshii 2,600 argattu jechuudha. Kan miilas qabu akkasumas akka kitchen kaabineetii jechuun yookaan ammoo meeshaa bakka kaa'an kan qabu ammoo qarshii 3,500 argattu. Kun ammoo sadarkaa gadaanaa irratti kan argamu jechuudha. Kana fakkaataa kabajamtoota daawwattoota keenya yeroo eelee buddeenaa bitachuu barbaadan gatii qofa ilaaluu osoo hin taane tokkoffaa iddoo kan isinii hir'isu bakka taa'umsaa. Lammaffaa immoo ulfaatiin isaallee baay'ee xiqqaa kan ta'e meeshaan irraa hojjetamullee immoo standard yookiin quality kan qabu ta'uudha. Maaliif yeroo dheeraa itti fayyadamuu dandeessu waan ta'eef gatiin meeshaalee yeroo ammaa kanatti baay'ee dabalaa waan jiruuf meeshaa standard yookiin quality qabu bitachuu dandeessu jechuudha. Kanaaf qophiin kan guyyaa irraa kana fakkaata. Namoonni jalqabaaf gara chaanaalii kanaa dhuftan subscribe gochuudhaan maatii keenya ta'a. Akkasumas viidiyoon kun namoota hedduu bira akka qaqqabuuf share gochuu hin dagatina, like gochuus hin dagatina isiniin jedha. Hanga ammatti waan na wajjin turtaniif horaa bulaa deebanaa fayyaa ta'aa isiniin jedha.